السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سرجرت هردفتوتا كبجمتوتا دعوتوتا كيوروني تاتا نوند كيسانو هشام أركفوني سنجانا وروني أمانتي برا كابتن وند كيسانو أرى واي سمية deebi'ee dammoo hayaat irra deebinee dammoo jaarsa isaanii lamaan Sa'iidoo irraa xiqqoo waa haasofnaa. Wanti kun eessa gahee, maalirra gahee, akkamitti jiranii, maalitti jiranii, maaliif callisanii, wabiin hoo maaliif miidhamee jedheetiniin hojjete miidiyaarra waan tokko jechuudha. Wantoon beekana keessa deddeemaa ture jechuudha. Nullee waan tokko irraa haasofne wanta dhugaatii fi wanta sobaa irraa waan argannu jiraachuu danda'a. Ilma namaa keessatti ka kijibnillee dhugaalleen akkuma jirutti ta'ee ka dhugamatti fudhannee ka sobaallee sobatti fudhannaa jechuudha. Waan san ta'eef nu hordofaa haga dhuma sagantaa keenyaatitti nu hordofaa waan jennullee waan irra haasofnullee dhagahaa isiniin jennaa. Warroonni isinitti tole like gochuun dagatina. Share gochuun dagatina. Komentii nu barreessaa. Wanti balleessine yoo jiraate komentii nu barreessaa. Komentii keessaniif isinii deebisna. Kabajaaf jaalalaan isin gaafanna isiniin jedha. Sumayyaan hiriyaa yookaan immoo fira isaatiitti dawwalte yookaan immoo dawwalee fi waan tokko itti himee jira. Miidiyaa isiitti irratti dhagahuu dandeettanii jechuudha. Firri Sa'iidoo maal jedhee yoo jettan, firri Sa'iidoo wanni inni jedhee qubee harkaa hayyuun gattee jirti. Saniifuu Sa'iidoon hedduu aaree jira jedhee Sumayyaatti himee jira. Sumayyaan dammoo kana dura ani qubee gatee jennaanini eega qubee gattee anaayyuu keessa keetii nagattee jirtaa, yoo barbaadde ofii keetii bitadhu malee ani siif hin bitu jedheenii jira jechuudha. Wanti kun dhugaa qubeen sun badeeti moo miidiyaa kanarraa baduu barbaadan moo nikaa yookaan immoo qalabatiin inni godhee sun durumaa soba moo dhugaadha moo wanna jirurraa namoonni haasofnaa jechuudha. Maaliif wanta tokko beektanii namni kennaa wayyoo isinii kenne sagaleen kiyyaarra sirriin jiru qofaa xiqqoo waan naqabeef jechuudha. Natti ilaalina isin jedha. Manillee na waliin iyyuu jira. Namni kennaa wayyoo isinii kenne kennaa sana akka itti jabeessitan kaayin beeytanii jechuudha. Saniifuu mucattiin tun reefuu nikaa yookaan immoo qalabatii bitee fi yookaan immoo qubee bitee fi harka isii kaayee agamitti isa gatuu fi ariifattee wanni jedhamuun jira. Hin ariifatti illee natti fakkaanne garuu immoo hin beekamu akka tasaa gatuu dandeetti. Hin beekamu sanirratti Sumayyaan waa hedduu dubbattee jirti jechuudha. Wanti Sa'iidoon hin jaalanne tokko dubbattee jirti jechuudha. Saniifuu amma wabiidhaaf kennitee wanna jedhamutu jira jechuudha. Wabiin hoo maaliif rakkoo hamaa keessa jira jedhee viidiyoo dalagee viidiyoo isaas sanillee dhaggeeffattanii tinii jira jechuudha. Saniifuu wanti kun beekaa argitanii wanta walitti dhahanii garana dhahanii garas dhahanii as dhahanii yookaan YouTube ittiin argatanii yookaan view ittiin argatanii waa hedduu ittiin argatanii miliquu waan barbaadaniif amma sababoota kanneen itti fayyadaman malee durumaayyuu Sa'iidoon isii fuudhuun barbaadu. Fuudha isii yaada isaa sana hin qabu jechuudha. Garuu waan fakkeessuu qabuuf waan dhugaa gochuu qabuuf waan isaan quba wal qabaniif jechuudha. Keessaa kana hundi wanni ta'ameef tuma yaadame yookaan immoo waan kana gooneetiniin viidiyoo yookaan immoo subscribe ittiin argannaa jedhaniitii jechuudha. Isin galee waan san ta'eef dhugaan hin qal'atti malee hin baatii jedhan. Hin turte malee bahuun isiin ooltu jechuudha. Miidiyaa kanarratti namni baay'een wacee, namni baay'een aaree, namni baay'een immoo ka gammadeef illee waan kana godhuun isaa bareeda jedhullee kammoo maaliif waan kana godhe jedhee ka aarellee jechuudha.
akkanumatti lafumatti aara malee jechuudha jireenya namaa keessa seenuun hin barbaachisu. Maaliif jireenya namaa keessa seenuu jechuun mataaf dhukkubsuudha jechuudha. Maaliif waan isaa san argachuu hin danda'an, waan inni sammuu isaa keessa jiru san argachuu hin danda'an, wanti inni garaa isaatiin yaadu maal akka ta'e waan argachuu hin dandeenyeef yookaan isa gaafattanii isarraa deebii hin arganneef tokko jechuudha gaafilee hedduu sammuu keessa taa'ee isin jeeqaa jechuudha. Maaliif maa dhugaadha moo wanti kun soba moo wayi namni aadaa namni zamana akkana eega Sa'iidoo akkana waa hedduu jedheen jira. Maaliif Sa'iidoo namni hin beekne hin jiru miidiyaa kanarratti nama hedduutu isa beekaa, nama hedduutu isa hordofaa, sani hordoftoota isaatiif kabaja nama qabu. Kana hunda akkanatti waan hin taaneen dalaga jedhe namni isa eegu hin jiru. Immoo isarraa yoo dhufu namni kaan immoo akka salphaatti ilaaluun xiqqoo hin ulfaataa jechuudha. Mucaa kana yoo beektan wabii kana diraamaa wayiitti irratti hin jira. Diraamaa wayii ka dalagee mucaa goobazii diraamaa dalaguu diraamaa isaa yoo argitanii jiraattan jechuudha. እና waan akkanaa waan xiqqoo kanaan jechuudha akkanatti na rukutu jedhanii yookaan na ajjeesu jedhanii akkas na godhu jedhanii namni waan kanaaf jedhee yookaan nama ajjeesu yookaan nama rukutu yookaan waan nama godhu hin jiru jechuudha. Maaliif wanti ta'ee jira. Wanti kun diraamaadha jedhanii jiranii, wanta miidiyaati jedhanii jiranii. Saniifuu maatiin isiillee akkasitti akka abbadeewwan kanaan isii ga'ullee hin jiru jechuudha. Seegalee unkaan warra amantii biraa qabu miti warra amantii musliimaa yoo soo qabaate hagana nama hin dararanii jechuudha. Amma gara musliimaatiin xiqqoo intala dubartii takka waan hin taane irratti yookaan immoo hojjetu maal jechuudha xiqqoo isii injiraa miti gara amantaa kanaan hin ulfaataa jechuudha. Haa ta'u malee intalli musliimallee miti kiristaana, haa ta'u malee kiristaana tokko barbaade osoo hin ta'in isaa yaani wannaan isaanii akka kennaati miti jechuudha. Haa ta'u malee hagas muluu jechuudha lola hagas muluu wanta fidullee miti, wanta wabiillee ari'anii isa rukutuuf deemsisanillee hin jiru jechuudha. Waan ta'eef maaliif eega namni wal jaalate waluma fuudha, yoo wal hin jaalanne waluma dhiisa. Piraankii jedhanii piraankii irratti wanti maatiin isaa isiillee akka nama hin baranne osoo nama baadiyyaa ta'ee waa'ee kanaa quban qabu. Saniifuu waan akkana kana yaaduu danda'a jette. Garuu maatiin isii warra magaalaatti sirriitti beekanii waa'ee piraankii maarree kana waan sirriitti beekaniif jechuudha. Haga kana mulu wanti isin deemsisee hin jiru jechuudha. Saniifuu uummata hin burjaajeessinaa, wanta jiru dhugaa dubbadhaatiniin namni illee osoo isin irratti rifatin osoo adeemtanii. Saniifuu haala kanaan osoo deemtanii bareeda isinin jedha. Atillee wanti maatii keetii achi maarree na eeggadha akkas na godha na rukutee jedhanii na ajjeesu jedhanii akkas ta'uu jedha mana kana osoo dhiistanii bareeda. Sa'iidoollee ni fuudha jedhee kana akkanumaan kama fuudhuun heenni amma lola kakaase kana jechuudha. Osoo namni tokko ni kaawal godhate wanni lola kaasee iyyuuf hin jiru jechuudha. Saniifuu duruma wanti kun piraankii waan ta'eef amma dhiisuu waan barbaadeef waan akkana kanneen adeemsisanii jechuudha. Waan na hordoftaniif galatoomaa.